laaptoop Harar naan jaal kan argamnu magaalaa Dirree Dhawaati. Magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa godina Harargee bahaa keessa magaalaa beekamtuu bareedduu jaalatamtu har'a achitti argamu. Hararirraa kiiloomeetira 56 tarkaanfannee magaalaa Hararirraa gara Dirree Dhawaatti dhufnee jira. Dirreen maaliin beekamti? Artiistootaan, sheekotaan, hayyootaan Dirreen sabaa sablammoota hedduu hammachuudhaan beekamti. Kana daawwachuuf jecha, kana miidhagfachuuf, kana dinqisiifachuuf jecha nutis har'a asitti argamnee jirra. Kabajamtoota daawwattoota hedduu ulfaadhaa.